Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin nagaanii fi jaalalli gooftaa keenyaa bakkaa fi lafa jirtanitti isin hundumaaf haa ta'u. Akkam jirtu obboloota koo jaallatamoo kabajamoo obboloota koo hafuuraa kanneen gumii gaggeessitoota waldaa qilleensarraa jalatti argamtaniif karaa garaa garaatiin barnoota kana hordofuutti kan jirtan hundi keessan nagaa keessanii bakka jirtanitti lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Anis maatii koo wajjin nagaa guddaan qaba. Inni nagaa isaa nu baay'isee nagaatti nu eegee har'aan nu ga'e Waaqayyo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Egaa nagaan gooftaa keenyaa jaalalli gooftaa keenyaa araarri gooftaa keenyaa nurratti baay'atee nurratti heddummatee jennaan gammachuudhaan fuula isaa dhaabbanneerra. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa kana immoo barnoota keenya mala hiikamsa macaafa qulqulluu jedhu jalatti barnoota kutaa 7ffaa qabadhee isiniif dhufeen jira. Isinis bakka jirtanitti haala keessa jirtan keessatti yaadaaf qalbii keessan walitti qabattanii akkuma kanaan dura xiyyeeffannoo guddaan hordofaa turtan ammallee barnoota kana akka hordoftan waamicha guddaan isiniif godha. Barnoota kanarraa obboloonni baay'een bu'aa guddaa argataa akka jirtan itti gammaddanii akka jirtan karaalee garaa garaatiin dhaga'an jira. Dhugumaan xiyyeeffannoo guddaatti kennitanii kan hordoftan taanaan baay'ee akka irraa gargaaramtan anillee abdii guddaan qaba. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee Waaqayyoodhaan waliin kadhannee gara barnoota keenyatti ceena. Yaa abbaa keenyaa Waaqa hunda dandeessu waan hundumaa gochuuf aboofaan guutuu kan qabdu. Waaqa jaalalaa, Waaqa nagaa, maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Sababni har'a ga'uu keenyaa sidha gooftaa koo. Har'a akka hin geenye wantoonni barbaadan dhabamanii miti. Sababa jiraachuu keenyatti walii galteef jiraachuun keenya fedha kee waan ta'eef mariyaa seexanaa isa kallattii garaa garaatiin gara jireenya keenyatti dhufu hunda diigdee nuuf nagaa kee araara keef jaalala kee nu baay'istee fuula kee akka dhaabbannuuf ayyaana keetiin nu gargaarteetta. Galanni guddaan bara baraan guddaa maqaa keetiif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo erga barnoota kana eegallee hanga guyyaa har'aatti bifa dinqisiisaan nu gaggeessaa jirta. Nu gargaaraa jirta. Gargaarsa keetiif beekamtii laata, galata laata. Ammas immoo Waaqayyo gooftaa nu gargaaruun hubannaa nu kennuun jaalala kan kee haa ta'u. Barnoota kanarraa hubannaa gahaa kan arganneef humni nu lolu humna keetiin kan waraaname haa ta'u. Qilleensarra duumessarra goree humni nagaa keenya nyaatu boqonnaa kan nu dhoowwatu kan nu dhiphisuuf ba'e maqaa kee maqaa Waaqa jiraatatiin kan waraaname haa ta'u. Obboloota koorraa kan ifatame haa ta'u. Nagaaniif gammachuun obboloota kootii guutuu haa ta'u. Afaa yeroo keenyaa nu eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Barnoota keenya kutaa 7ffaa dubbisicha hiikuu. Barnoota darbe keessatti adeemsa hiikamsa macaafa qulqulluu keessaa isa jalqabaa gadi fageenyaan ilaaluu jedhu bareechinee ilaalleerraa. Har'a immoo qayyabannaa macaafa qulqulluu keessatti sadarkaa lammaffaarratti isa argamu hiikuu isa jedhu irratti xiyyeeffanneeti kan nuti waliin ilaallu. Gadi fageenyaan ilaaluun qofti gatii hin qabu yoo hiika sirrii itti ilaalle jechuudha. Hiika sirrii argachuudhaaf dursuun ilaaluu yoo ta'e illee ilaaluun qofti immoo gatii guddaa hin qabu. Ilaallee hubannee waan hubanne sanaaf immoo hiika sirrii kan yeroo sanaa kan barreessan sun jechuu barbaadeef kan saba sanaaf yeroo jalqabaatiif darbe sana hiika sirriitti ilaachuun nurra jiraata. Kanaaf waa'ee hiikuu irratti xiyyeeffannee guyyaa har'aa kan waliin barannu ta'a. Dubbisicha keessatti jechoota of eeggannoodhaan ilaallee maal jechuu akka ta'e hubachuu fi yookaan ergaa maalii akka dabarsu murteessuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo hojiitti hiikuu fi abboomamuun dura maal akka jedhu baruu yookaan ilaaluu qofa osoo hin taane maal jechuu akka barbaadellee hiika isa sirrii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko dubbisa kutaa macaafa qulqulluu irratti hiikni gargar ta'uu ni danda'a. Yaaduma tokko irratti hiikni garaa garaa argamuu danda'a. Kan waliin faallessin kan waliin dhiinne ta'ee hiikni garaa garaa jiraachuu ni danda'a. Kana malees namoonni hiikamsa isaa irratti yaada waliigalaa kan namni hundumtuu itti waliigalu yookaan immoo yaadan namoonni kan gargar ijjannoo garaa garaa qabaatan qabatanii dhaabbachuu ni danda'u. Yaada hundumaa irratti namni walqixa waliigaluu dhiisuu danda'a. Ispeeshaalii macaafa qulqulluu gadi fageenyaan warreen dubbisanii iddoo tokko tokkotti yaada tokko tokko irratti ijjannoo garaa garaa qabaachuu ni danda'u. Yeroo akkamitti ijjannoo garaa garaa namoonni yaada tokko irratti qabaachuu kan danda'an yoo jettan kutaa macaafa qulqulluu keessatti wantoonni ifatti hin tuqamne tokko tokko jiru jechuudha. Wantoonni ifatti
hin tuqamne tokko yeroo jiru qo'annaa macaafa qulqulluu keessatti kutaalee garaagaraa wajjin wal bira qabu ragaalee biroo wajjin wal bira qabuudhaan yeroo qo'atanitti yeroo ilaalanitti hiika garaagaraa ijjannoo garaagaraa qabaachuu ni danda'u. Ta'us bu'uuruma macaafa qulqulluu irratti hundaa'aniiti waan ta'eef amma kana rakkoo guddaa kan nurraan ga'uu miti jechuudha. Warreen ijjannoo garaagaraa qabaatanii tuqatuma yookaan bu'uuruma sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan kan qabatan waan ta'eef kanallee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Hiikni gaarii fi sirriin dirqama guutuu qabu tokko qaba jira jechuudha. Hiikni gaariidha sirriidha nuti jennu dirqama wanta guutuu qabu tokko qaba. Innis hiikichi barreessan macaafa qulqulluu ibsuu isa barbaade sana sirriitti hubachuu yookaan isarratti hundaa'uudhaan hiikuun baay'ee murteessaadha. Hiikni sirriin hordofamuu qabu barreessan kitaaba sana barreessuun waan jechuu barbaade sana hiika inni kutaa sanaaf qabu sana sirriitti baruu fi bira ga'uu danda'uu qabna jechuudha. Hiikni baay'een dinqisiisaa fi kan hafuuraa fakkaatu jiraachuu ni danda'a. Haa ta'u malee barreessan sun jechuu kan barbaade irraan adda kan ta'e yoo ta'e hiikni isaa dogoggora ta'a jechuudha. Yeroo tokko yeroo namoonni tokko macaafa qulqulluu hiikanii nu barsiisan hiika baay'ee dinqisiisaa baay'ee ajaa'ibsiisaa fakkaatee nutti mul'achuu danda'a. Hiika hafuura addaa fakkaatee nutti mul'achuu danda'a. Ammamillee hiika dinqisiisaa yoo ta'e ammamillee hiika hafuuraa addaa fakkaatee nutti mul'ate illee ergaa barreessan sun dabarsuu barbaadeen ala yoo ta'e ergaa barreessan sun dabarsuu barbaadeen faallaa yoo ta'e hiikti sun hiika dogoggoraa ta'a jechuudha. Egaa qayyabannaa macaafa qulqulluu keenya keessatti adeemsa hiikuu keenya keessatti galmi keenya dubbisichi jalqaba yeroo barreeffamu kennaa kan ture hiika isa sirri sana bira ga'uu danda'u qabna jechuudha. Qayyabannaa keenya keessatti jechuudha. Adeemsa hiikuu keenyaa keessatti galmi keenya yookaan xiyyeeffannoon keenya inni guddaan dubbisni sun jalqaba irratti hiikaa kennaa ture sana yookaan hiikaa kennuu barbaade isa sirri sana bira ga'uu fi isa sirri sana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Akkuma yeroo tokko gaa adeemsa hiikamsaa ilaalchisee wantoota tokko isinitti agarsiisa. Wantoonni itti ilaaluu danda'u qabnu. Barreeffamni tokko akkaataan isaan ittiin barreeffaman jiru jechuudha. Akkuma jirutti yookaan kallattiidhaan hiikuu kun illee baay'ee xiyyeeffatamuu danda'u qaba. Literal interpretation kan jedhamu jira jechuudha. Kallattiidhaan gaggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffame sagalicha kana yookaan sagalee waaqayyoo kana afaan garaagaraati waan barreeffameef adeemsa seera afaanitti fayyadamneen kallattiidhumaan seera fi bu'uura afaan sanaa irratti hundoofneeti kan nuti hiikuu qabnu. Hin beektu jalqaba irratti isiniif seera macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame namoota garaagaraatiin barreeffame afaan namootaatiin barreeffame akkaataa barreeffama namaatiin barreeffame jenneerra. Egaa kana hubannee afaan jiraatee irra taanan afaan seera qabaa itti fayyadama seerri afaanii jira sanatti fayyadamnee literally akkuma jirutti jechuudha yaada bu'uura afaan barreeffame sanarratti hundoofneeti kan nuti hiikuu danda'uu qabna jechuudha. Isa kana baay'ee xiyyeeffannootti kennuu qabna. Kanarraan kan ka'es gaaleewwanii fi himoonni kallattii fi jechaawwan afaaniin baramaa ta'an plain and normal kan jedhaman jiraachuu ni malu kanneen akkanaallee fudhachuu qabna ilaaluu danda'uu qabna. Afaan namootaatiin kan barreeffame waan ta'eef afaan keessa gaaleewwan himoonni garaagaraa jechoonni kan afaaniin dubbataman darbaman waan jiraniif kanneen kanallee ilaaluu fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Dubbisicha kallattiidhaan ni hiikna jechuun barreessichi jechuu kan barbaade hiikaa tokko qofa fudhanna jechuu keenya jechuudha. Dubbisicha kallattiidhaan literally ni hiikna yeroo jennu barreessan sun kan jechuu barbaade hiikaa tokko qofa fudhanna jechuudha. Hiikaa tokko isa barreessan sun dubbachuu barbaade sana fudhanneeti gaafa jireenya keenyatti firoomsinu gaafa jireenya keenyatti apply goon kallattii garaagaraatiin qixa garaagaraatiin dhimmoota garaagaraa irratti jireenya keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hiikuma tokko kutaa macaafa qulqulluu sanarraa arganne sana qixa garaagaraatiin jireenya keenya irratti apply goona jechuudha. Yeroon kana jedhu gaa armaan olitti sansiitti dubbadhisan akka hin daganne yeroo tokko kutaa macaafni qulqulluu hiika garaagaraa baay'ee qabaachuu danda'a. Kutaa tokkorraa yaada tokkorraa hiika garaagaraa arganna. Kan nuti argannus yaada barreessan sun dabarsuu barbaade sana kan of keessatti hammatu ta'uusaa garuu mirkaneeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Galanni guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni lammaffaan ibsaawwan dhugaa irratti humna gochuudhaaf
tuqaman yookaan kaa'aman garaagaraa ilaaluu danda'uu qabna. Macaafa qulqulluu keessatti kallattiidhaan barreeffamee jira. Bifa fakkeenyatiin, bifa seenessuutiin barreeffaman jiru. Ibsaawwan dhugaa irratti humna godhaniin fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin figurative language yookaan figurative speech kan jedhaman jiru jechuudha. Kanneen akka kanaa Macaafa qulqulluu keessatti baay'inaan hin argamu. Isaan akkanaallee bareechinee hubachuu danda'uu qabna. Figurative language yookaan figurative speech kan nuti jennu dhugaan jiru tokko jira. Dhugaa sanatti humna gochuudhaaf ibsa dabalataa yookaan ibsa deeggartuu kan itti fayyadaman jechuudha. Bifa kanaatiin barreeffaman danuutu jiru gara fuulduraatti bal'inaan gad ilaalla waa'ee figurative speech jechuudha. Waan dabarsuu barbaade ergaan tokko jira. Ergaa sanatti humna gochuudhaaf garuu fakkeenyi bifa ibsaatiin itti fayyadaman jiru kanallee baruu danda'uu qabna jechuudha. Afaan kam keessatti iyyuu figurative language jiraachuun ifa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Afaan jiraannan afaan baay'ee keessatti ibsaawwan dhugaa irratti humna kennuu danda'an yookaan figurative language kan jedhaman jira koomanidha jechuudha. Afaan kam keessattuu kan argamudha. Kana hundumti keenya hin beekna jechuudha. Macaafni qulqulluun ibsaawwan dhugaa irratti humna gochuu danda'an yookaan figurative languagein itti qixaanni fayyadama jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti figurative language hedduu arguu dandeessu jechuudha. Kanneen kanallee hubachuu danda'uu qabna. Yeroo bifa kanaan dubbatamus wanta jedhamu barbaade fudhachuun nurraa eegamaadha jechuudha. Yeroo barreessan sun figurative language itti fayyadamee kutaa sana barreessu yaanni sun akka waliigalaatti maal jechuu akka barbaade hiika isaa wajjin hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Ibsaawwan dhugaa irratti humna gochuudhaaf fayyadaman yookaan figurative language akkamitti akka hiikuu qabnu gara fuulduraatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Ammaaf gabaabumatti kanneen kanallee hubachuu akka qabnu kallattii isiin agarsiisee darbuu barbaadeen bal'inaan waa'ee ibsaawwan humna kennuu danda'an dhugaa irratti humna kennuu danda'an sana itti fufnee kan waliin barannu ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa haqa jiru bira qabuudhaan dubbachuu haqa jiru bira qabuudhaan kan biraa dubbachuu allegorization kan jedhamudha kun jechuudha yookaan allegorical preaching jedhameeti kan beekamu. Haqti mul'ate tokko jira, dhugaa mul'ate tokko jira. Dhugaa mul'ate sana bira qabanii waan biraa dubbachuu, isa itti qaboodhaan dubbachuu, itti dhiiboodhaan waan tokko bukkee qabanii waan biraa dubbachuu jedhamu sana. Wantoonni akka kanallee yeroo baay'ee ni mul'ata jechuudha. Isa macaafni qulqulluu ifatti dubbatu kallattiidhaan fudhachuu irraa dubbisichaaf hiikaa hafuuraa laachuudhaaf jecha shaakala hiikaa dhokataa fi icciitii qabu laachuudhaaf yaalii gochuu jechuudha. Isa kana egaa tajaajiltoonni hedduu bara kana keessatti baay'inaan kan itti fayyadamaa jiran kanneen akka kanaadha. Isa macaafni qulqulluu jechuu barbaade otoo hin taane kutaa tokko dubbisanii kutaa sana yaada ka'umsa kutaa sanaa tokko qabatanii isa bira qabuudhaan yaada baay'ee kan biraa kan mataa isaanii kan ofii isaanii kennuudhaan macaafni qulqulluu isa dubbatu otoo hin taane waan ofii dubbachuu barbaadan dubbachuu jechuudha. Kunneen akka kanaallee yeroo baay'ee jiru namoonni baay'een itti fayyadamu. Kanarraa baay'ee of eeggachuu danda'uu qabna jechuudha. Kan nuti hiikuu qabnu isuma macaafni qulqulluu jedhu malee dhugaa macaafa qulqulluu bira qabnee waan biraa dubbachuun nurraa hin jiraatu jechuudha. Bifa kanaan dubbisichi kan hin jedhin akka jedhu gochuudhaan hiikaa biraa dubbisicha wajjin gonkumaa deemuu hin dandeenye laachuu jechuudha. Kanneen kanarraa of eeggachuu danda'uu qabna yeroo hiikunutti. Fakkeenyaaf macaafa Asteer keessatti Asteer waaldaa bakka buutii, Haaman seexana bakka bu'aa, Mardakaay hafuura qulqulluu bakka bu'a jedhanii kan akkanatti hiikan jiru jechuudha. Kana jarreen kan akkanatti kan fakkeessan jiru jechuudha. Dooniin Nohi immoo waaldaa bakka bu'aa, Nohi immoo Kiristoositti fakkeessu jechuudha. Kiristoosiin bakka bu'a jedhanii kan fudhatan jiru jechuudha. Ribqaan bishaan boolla keessaa waraabdu isheedhaaf hojjetaan Abrahaam achitti ishee arguun isaa Kiristoosin arguudhaaf yeroo mara gara sagalee Waaqayyootti dhaquu bakka bu'u jedhanii kan barsiisan jiru. Sirriidha, Kiristoosin argachuudhaaf sagalee Waaqayyoo bira dhaquun gaariidha. Haa ta'u malee gonkumaa waliin fakkaatu. Ribqaan bishaan waraabuudhaaf laga deemuun achitti immoo hojjetaa Abrahaamii wajjin wal arguun fi inni asitti amma namoonni hiika garaagaraatti kennan kun waliin fakkaatu jechuudha. Kiristoosin arguudhaaf sagalee Waaqayyoo keessa dhaquudha
inni jedhamu kun waliin fakkaatu. Sirriidha Kiristoosiin sagalee waaqayyoo keessatti argina. Garuu Kiristoosiin sagaleedhaan alattis lafa kamittuyyuu kadhannaa keessatti Kiristoosiin argina. Waaqeffannaa keessatti Kiristoosiin argina. Hojii gaarii hojjennu, hojii dhugaa kam keessattuyyuu Kiristoosiin argina jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessatti siin argina. Yeroo tokko bu'uura sagalee waaqayyootiin alatti waan nutti fakkaate kennuudhaan sagalee waaqayyoo micciirachuudha. Kanneen akka kanarraa baay'ee of eeggachuu danda'u qabna jechuudha. Liyaan Yihudii, Raahel waldaa kiristaanaa, Yaaqoob immoo Kiristoosiin bakka bu'a jedhanii kan dubbatan jiru jechuudha. Kunneen akka kana allegorization jedhamee beekama jechuudha. Isa ergaa kutaan sun hin qabne akkas jedhanii itti uumu jechuudha. Akkuma waan namni tokko hin qabne, maqaa namni tokko hin qabne namaa moggaasu, seenaa namni tokko hin qabne namatti seenessu, kanneen akka kanaa wajjin kan wal fakkaatu jechuudha. Kanneen akka kanarraa baay'ee of eeggachuu xiyyeeffannootti kenninee akka ta'utti deddeebuu danda'u qabna jechuudha. Dhugaa jiru qixaan hubachuu danda'u. Egaa hiikaan akka kanaa miidhaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Kanaaf seeraan kutaa macaafa qulqulluu sana irratti hundoofnee hiika sirrii kennuu danda'u qabna jechuudha. Hiikni dubbisichaa inni sirriin akka dhokatu hin taasisu jechuudha. Bifa kanaan hiikuun miidhaa maalii qaba? Hiikni dubbisichaa inni sirriin inni murteessan sun akka dhokatu taasisa jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkuma akka dubbisa nama dhuunfatti tilmaama garaagaraa qofa ta'ee hafa jechuudha sagalee waaqayyoo. Akka kanatti namoonni ni hiiku yoo ta'e akkuma tilmaama nama dhuunfatti, akkuma shaakala nama dhuunfatti, ilaalcha nama dhuunfaa qofa ta'ee hafa sagalee waaqayyoo malee sagalee dhaabbataa, dubbii dhaabbataa baroota keessatti nama hundumaaf ergaa wal fakkaataa qabu ta'uun isaa hin hafa jechuudha akkanatti hiikuun. Seenummaan dubbisichaas gaaffii keessa galachuudha. Yoo bifa allegorization bifa dubbii dhugaa tokko bira qabanii yaada ofii waan sagalee sanaan faallaa ta'e dubbachuutti kan fayyadamnuuf shaakala kana fudhannee kan deemnu yoo ta'e seenummaan dubbisichaa gaaffii keessa galachuudha. Dubbiin sagalee waaqayyoo sun hin micciirama, dhugaan isaa hin dhokate jechuudha. Kana jechuun immoo baay'ee rakkoo guddaadha jechuudha. Tokkoon dubbisichaa hiika sirrii tokko qofa akka qabuu fi qixa baay'eetti garuu jireenya keenya wajjin akka walitti firoomuu fi hojii irra akka oolchu yaadachuu qabna jechuudha. Yeroo macaafa qulqulluu dubbifnu kutaa sana keessatti hiikaa tokko yeroo argannu hiikaan sun garuu har'a irratti jireenya keenya fi hiikaa garaagaraa faayidaa garaagaraa kennuu danda'a. Gaafa jireenya keenyatti firoomsinu qixa hedduun firoomsuu dandeenya jechuudha. Isuma qixa tokkoon hubanne sana yookaan isuma hiikaa tokko irraa arganne sanatu karaa 10 jireenya keenya irratti firoomsuu danda'u qabna jechuudha. Yaaduma tokko karaalee garaagaraatiin jireenya keenya irratti firoomsinee akka sagalee sanaan yookaan hiika sanaan faallaa hin taanetti bu'uura dubbichaatiin faallaa akka hin taanetti jireenya keenyatti firoomsuu danda'u qabna jechuudha. Kana baay'ee xiyyeeffannootti laachuu qabna. Jecha kanarraa isin ta'ee ba'a. Tokkoon dubbisichaa hiika sirrii tokko qofa akka qabuu fi qixa baay'eetti garuu jireenya keenyaa wajjin akka walitti firoomuu fi hojiirra akka oolu yaadachuu danda'u qabna jechuudha. Hiika sirrii bira ga'uudhaaf wantoota armaan gadii yaada keessa galchuun barbaachisaadha. Hiika macaafa qulqulluu sirrii bira ga'uudhaaf wantoota armaan gadii yaada keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan haalli yeroo macaafni qulqulluu itti barreeffamee fi haalli amma keessa jiru gargar ta'uu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jalqabaa kaasee irra deddeebi'een isinitti dubbataa jira. Sababni isaa yaada ijoof yaada baay'ee murteessaa waan ta'eefidha. Irra deddeebi'ee kan isin hubachiisu jechuudha. Adeemsa hiikuu keessatti wanti nuti ilaaluu qabnu yeroo macaafni qulqulluu itti barreeffamee fi haalli amma nuti keessa jirru gargari kana baruu danda'u qabna jechuudha. Garaagarummaa waggootaa jira jechuudha. Waggaa hedduutu bara macaafni qulqulluu itti barreeffamee fi barri nuti amma keessa jiru jidduu jira jechuudha. Macaafni qulqulluu barreeffamee xumuramuudhaaf gara waggaa 1,100 hanga 1,600 kan itti fudhate barreeffamee xumuramuudhaaf jechuudha. Erguma barreeffamee xumurame immoo barreeffamee erga xumurame hanga guyyaa har'aatti amma nuti jirrutti garaagarummaa waggaa baay'eetu jira. Kana hubachuu danda'u qabna jechuudha. Garaagarummaa waggaa baay'ee keessatti ilaalchonni garaagaraa, jijjiiramni garaagaraa jira waan ta'eef jijjiirama dhufee har'a nuti irra jiru irratti otoo hin taane haala kaleessa jiru irratti hundoofnee ergaa har'aaf ta'u fudhachuu danda'u qabna jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garaagarummaan seenaa, aadaa fi shaakala garaagaraa akka jiru baruu danda'u qabna jechuudha. Yeroo macaafni qulqulluu barreeffamu iyyuu garaagarummaan seenaan jira, inni aadaa jira, shaakalli garaagaraa jira. Kanneen kana keessatti akka barreeffame illee baruun baay'ee barbaachisaadha. Garaagarummaan afaanillee jira jechuudha. Macaafni qulqulluu afaan Ibrootaa, Aramaayikiin, Giriikiin akka barreeffame. Har'a garuu macaafa qulqulluu kan dubbifannu kun afaan garaagaraatiin akka dubbifataa jiru, afaan garaagaraatiin hiikkataa akka jiru, afaan garaagaraatiin barataa akka jiru
hubachuu danda'uu qabna. Even afaanota durii sanaa fi afaan har'a nuti dubbannu jidduuyyuu miti afaanumarra dubbatamaa jiru. Amma baay'een keenya afaan Amaariffaa kan dubbannu jira, Ingiliffaa kan dubbannu jira, Oromiif kanneenuma kana keessa iyyuu hiikni garaagaraa jira jechuudha. Garaagarummaan afaanota kana gidduu jira. Jechoonni tokko tokko kan afaan tokko keessatti hiika guddaa kennan afaan biraa keessatti immoo hiikallee gahaa kan hin qabne hiikti isaanii baay'ee dhiphaa ibsuudhaaf jechoonni nama rakkisan tokko tokko jiru jechuudha. Arrumaa jechuudha. Egaa isa kaleessaaf isarraa wal bira yoo qabne wanta wal fakkaataa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka afaan keenya har'aatti otoo hin taane akka barreeffame yeroo sanaatti siika sirriitti ilaannee hiika sanarraa ergaa har'a nuuf ta'u fudhachuu danda'u qabnaa jechuudha. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Garaagarummaan kun hiika yeroo sagalichi barreeffamu bira ga'uudhaaf hiika yeroo sagalichi barreeffamu bira ga'uudhaaf rakkoo nurraan ga'uu kan danda'an ta'us of eeggannoodhaan qayyabachuudhaan rakkoowwan keenya furuu fi sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Isa kanarratti baay'ee xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan macaafa qulqulluu keessatti mul'anni kenname baroota keessatti guddataa fi mul'ataa kan dhufe yoo ta'u waliigaltee fi wal simachuun guutummaan guutuutti qajeelfama kennamedha jechuudha. Galanni guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Isa kana baay'ee hubachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaadha jechuudha. Guddataa kan dhufellee yoo ta'e bifa wal simachuu danda'uun, bifa walii galuu danda'uun, bifa wal qabachuu danda'uudha kan inni deemaa dhufe jechuudha. Ammas kanaan booddees kana hubachuu, kana yaada keessa galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan kakuun moofaa kakuu haaratiin alatti guutuu miti. Kakuu guutumaan guututti hubachuu kan dandeenyus karaa kakuu moofatiin jechuudha. Kana hubachuu danda'uu qabna. Macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu gaa kakuun moofaa kakuu haaratiin ala guutuu miti. Kakuu haaras immoo kakuu moofatiin alatti hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf kakuu moofaas kakuu haaras qixaan wal bira qabnee walitti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Kan fudhannee kan gannu hin jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu baay'ee kan wal deeggaran kan wal ijaaranidha. Yeroo tokko tokko namoonni kakuu haaraa malee kakuu moofatti xiyyeeffannoo kennuun nurraa hin jiraatu kan jedhantu jira jechuudha. Gonkumaa kakuun haaraa kakuu moofatiin alatti kakuun moofaa kakuu haaratiin alatti guutuun ta'u waan ta'eef akka kanatti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni arfaffaan dhugaa macaafa qulqulluu hubachuudhaaf hubannaa hafuura qulqulluu gaafata jechuudha. Dhugaa macaafa qulqulluu hubachuudhaaf hubannaan hafuura qulqulluu baay'ee murteessaadha. Hafuurri qulqulluu hubannaa nuuf kennuu danda'uu qaba. Hafuura qulqulluurraa hubannaa ga'u yoo hin fudhanne hafuura qulqulluu hubannaa yoo nuuf kennine dandeettiin uumamaa dandeettiin sammuu qofti sagalee waaqayyoo qixaan hubachuu akka dandeenyu nun taasisu. Kanaaf hafuurri qulqulluu hubannaa akka nu kennu hafuura qulqulluutti hirkachuu baay'ee kadhachuun nurra jiraata jechuudha. Yeroo macaafa qulqulluu qayyabannu keessatti. Isa kanaaf egaa ciminaan qayyabachuun hafuura qulqulluutti hirkachuun qajeelfama hiikutti dhimma baanee hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Kanneen kana sadan bareechaa xiyyeeffadha. Macaafa qulqulluu yeroo hiiktan ciminaan qayyabachuun baay'ee barbaachisaadha. Irra deddeebiin ciminaan qayyabachuu hafuura qulqulluutti hirkachuun baay'ee barbaachisaadha. Qajeelfama hiikuu hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Qajeelfama hiikuu yookaan mala hiikamsa macaafa qulqulluutti fayyadamuu isa hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Kan barsiifnuu fi kan lallabnu dubbisa macaafa qulqulluu keessatti kan argame ta'uu qaba jechuudha. Dubbii sagalee waaqayyootiin alatti wanta macaafa qulqulluu keessa jiruun alatti lallabuu hin qabnu jechuudha. Kan nuti lallabnu kan nuti barsiifnu isa ta'uu qaba jechuudha. Wanna macaafa qulqulluu keessa jiru ta'uu danda'uu qabna. Ibsaawwan garaagaraatti yoo fayyadamne illee isa dubbii sagalee waaqayyoo keessatti caafamee jiru kana ibsuudhaaf qixaan barsiisuudhaaf fakkeenya garaagaraatti yoo fayyadamne illee bu'uura dubbii sagalee waaqayyoo dhaabbachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa adeemsa hiikuu keessatti wantoonni nuti baruu qabnu, wantoonni nuti hubachuu qabnu kan biraa immoo jira. Adeemsa hiikuu keessatti dhugaa dubbisa kutaa macaafa qulqulluu keessatti mul'atan gadi fageenyaan qorannee ilaaluu qabna jechuudha. Dhugaa dubbisa kutaa macaafa qulqulluu keessatti mul'atan maal gochuu qabna? Gadi fageenyaan qorannee ilaaluu qabna adeemsa hiikuu keessatti. Yaada ijoo dubbisicha keessatti arganne gaarii goonee hubachuu kan dandeenyu hiikaa sirrii bira ga'uudhaan jechuudha. Hubachuullee kan dandeenyu jechuudha. Dhugaan sagalee kana keessa jiru, ergaan sagalee kanaa kana jennee hubannee itti fayyadamuu kan dandeenyu yaada ijoo dubbisicha keessatti arganne sana yoo gaarii goonee hubannee jechuudha. Kanaaf yaada ijoo achi keessa jiru sirriitti hubachuu, sirriitti qalbeeffachuu baay'ee nurra jiraata jechuudha macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu jechuudha. Tokkoon kutaa dubbisichaa ifa nuuf ta'uu qaba yeroo kutaa sana dubbifnu jechuudha. Tokkoon
yaada dubbisa sana keessa jiru nuuf galuu nuuf ifuu qaba jechuudha. Waan nuuf hin galle irratti hiika sirrii kennuu hin dandeenyu, waan nuuf hin galle irratti barsiisuu hin dandeenyu, waan nuuf hin galle fudhannee hojiirra oolchuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo hojiirra hin oolchine ta'e hin dogoggorraa hin miidhamne jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha gaaffii jedhuuf deebii sirrii ta'e argachuu danda'u qabna jechuudha. Yeroo macaafni qulqulluu dubbifne keessatti kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuuf deebii sirrii deebii ifaa argachuu qabna jechuudha. Kana jechuudha inni tokko tokkoon hiiknee gaaffii kanaaf deebii sirrii yoo kennine kallattiidhumaan gara jireenya keenyatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabxiiwwan akkamitti naannawa yaada tokkotti goolabamuu akka qaban hubachuu danda'u qabna jechuudha. Qabxiiwwan tokko tokko ka'anii akkamitti ijaaramaa dhufanii yaada tokkoon goolabamanii akkaataa ka'umsa yaada tokkoo, akkaataa guddina yaada tokkoo fi akkaataa goolabama yaada tokkoo baay'ee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Yaadni nurkaa harca'uu hin qabu, yaadni nurkaa faca'uu hin qabu, yaada facaadhaan ergaa sirrii fudhachuu hin qabna jechuudha. Yaadni macaafa qulqulluu keessa jiru yoo nuuf hin gallee irra deddeebinee dubbisuudhaan ka'umsaaf xumurasa haala ittiin goolabame gara yaada tokkootti dhufellee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Kana gaafachuuf adeemsi hiikuu maal fakkaachuu akka qabu ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Adeemsi hiikuu maal fakkaachuu akka qabu ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Dubbisa hiikuuf wantoota armaan gadii gochuu qabna. Dubbisa hiikuudhaaf wantoota armaan gadii gochuu qabna. Tokkoffaan kutaawwan dubbisichaa tokko tokkoon ibsuun wantoota jedhamuu qabu yookaan wantoota dubbatame sana barbaaduu kaa'uu danda'u qabna jechuudha. Kutaawwan dubbisichaa tokko tokkoon ibsuudhaan wantoota jedhamuu barbaadame kaa'uu jechuu kan barbaade kutaan sun dubbachuu kan barbaade sana tokko tokkoon kaa'uu danda'u qabna. Kana jechuu barbaade jennee kaa'uu qabna. Kutaawwan dubbisichaa ibsamuu qaban kana jechuun maal jechuudha jennee gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Kutaawwan dubbisichaa ibsamuu qaban kana jechuun maal jechuudha jennee gaafachuu fi maal jechuu akka ta'e barree kana jechuudha jennee kaawwachuu danda'u qabna. Yaadota waa'ee namaa, waa'ee bakkaa, waa'ee gochaawwan garaagaraatii fi kan kana fakkaatan ilaalchisee dubbataman ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Yaadonni waa'ee nama tokko wanti dubbatame jira, waa'ee bakka tokko, waa'ee gochaa tokko maaltu dubbatame, isa kana ilaallee inni dubbatame kun immoo maal jedhame isa jedhu kana jedhame jennee kaawwachuu danda'u qabna jechuudha. Inni biraa jechoota ijoo, gaaleewwan, yaadota ijoo yookaan tiims kan nuti jennu gochaawwan hiika isaanii hubachuu fi barbaachisummaa isaanii amanuu yaaluu danda'u qabna jechuudha. Amma jalqaba irratti yaada ijoo ilaaluu jenneera. Adeemsa ilaaluu keessatti yaadni ijoon jechoonni gaaleewwan maali isa ilaaluu danda'u qabna jenneera. Asirratti garuu jechi ijoo kun maal jedhaa? Gaaleen kuni maal jechuudha? Gaalee kana keessa ergaa maaliiti jira? Gaaleen kun ergaa maalii dabarsu? Yaadni ijoo kun yaada maalii qaba? Gochaawwan kun hiikni isaanii maalidha? Akkamitti raawwataman jennee hiika jechootaa, hiika gaaleewwanii sana, yaadota ijoo sana, gochaawwan sana argachuu danda'u qabna jechuudha. Hiikni nuti arganne kunis kana jennee itti amanuu danda'u qabna jechuudha. Inni biraa jechoota bitaa nama galanii fi jechoota haaraa gaaleewwanii fi himoota ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni bitaa nama galan tokko tokko jiraachuu danda'a. Kan namaaf hin galle ifa kan hin taane jechoota akkanaa qobaatti baafachuu qabna. Gaaleen yoo jiraate gaalee qobaatti baafannee akkaataa hiika gaalee sanaa bira ga'uu danda'u qabna. Himoonni ifa hin taane tokko tokko yoo jiraatan hima sana gargar baasuu danda'u qabna. Kunnaan gallee jenneetuma waanuma nu gale qofa tokko keessaa fudhannee yoo deemnee hiikti sirrii fi hiikti dhugaan jecha nuuf hin galle sana keessatti hafuu waan danda'uuf miidhaa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf jechoonni nuuf hin galle qobaatti baafachuu qabna. Yeroo qo'annu keessatti kan dafee nu galu jira, kan nuuf hin galle jira. Kan nu gale galeera, kan nuuf hin galle qobaatti baafannee isa qorachuu qabna jechuudha. Rifaraansii garaagaraatti yookaan ibsituuwwan macaafa qulqulluu garaagaraatti fayyadamnee kutaa macaafa qulqulluu kan gara biraallee yoo jiraate dhaqnee dubbifannee yoo dhabne immoo namas illee gaafannee yaada nuuf hin galle kan jechoota nuuf hin galle sanaaf deebii argannee hiika argannee kaanitti sanaan booddee hiika waliigalaatti kan dhufnu malee achi keessaa kan nuuf galle irratti dubbannee kan nuuf hin galle achumatti cuqqaallee garuu kutaa sanaaf ergaan kana jennee ergaan fudhanne yoo ta'e waan baay'ee dogoggoruu danda'u qabna jechuudha. Dubbii bifa fakkeenyatii fi dubbii bifa faallatiin dubbifaman yookaan barreeffaman bareechinee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Kan bifa fakkeenyatiin dubbifame kallattiinumaan fuunee yoo dubbanne hin ta'u jechuudha. Dubbii bifa faallatiin dubbifame
kallattiidhumaan yoon fudhanna ta'e sirriimte jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti bifa faallatiin kan dubbifaman jechuudha. Fakkeenyaaf ayyaanni akka nuuf baay'atuuf cubbuu daddaballee haa hojjennu jedha. Haa jennuufi miti. Ayyaanni akka nuuf baay'atuuf cubbuurra deddeebinee haa hojjennu sirriidha haa jedhamu otoo hin taane sirrii miti isa jedhuudhaaf dubbatame jechuudha. Wantoonni bifa faallatiin dubbatan fakkeenya barumsa of keessaa kan qaban jiru bifa fakkeenyatiin kan dubbataman jiru. Kanneen akka kanaallee bareechinee hubannee hiika isaanii. Fakkeenyi kun hiika maalii qaba? Inni faallaan dubbatame kun maal dubbachuu barbaadeeti jennee hiika sirrii isaa achirraa argachuu danda'u qabna. Inni lammaffaan ilaalcha namoota abbaa seenaa dubbisa seenessu keessatti tuqaman miira isaanii fi amala isaanii madaaluu danda'u qabna jechuudha. Ilaalchi namootaa inni abbaan seenaa sun seenaa isaa keessatti miirri inni qabu miirri inni tuqe yookaan isarraan calanqisu maali? Amalli isaa isa kana ilaaluu madaaluu danda'u qabna jechuudha. Mataa ofii keenya bakka isaanii galchuudhaan yaada maal jechuu akka barbaade sana ibsuu danda'u qabna jechuudha. Mataa ofii keenya bakka isaanii galchuudhaan yaada maal jechuu akka barbaade maal jechuu akka barbaadan ibsuu danda'u qabna jechuudha. Miira nama sanaa keessa of galchinee miira barreessaa sanaa yookaan warra ergaan sun barreeffamee sana keessa of galchineet maal jechuudha isa jedhu hubachuu qabna malee miira barreeffama sanaatiin alatti nuti miira biraa qabannee ergaa sana sirrii hiikaa sana sirrii bira ga'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf miirri keenyallee miira kutaa sana keessatti calanqisu keessa galuu danda'uu qaba jechuudha. Achi keessa galuu qaba yaadni keenya yeroo dubbifne jechuudha. Inni sadaffaan kutaawwan dubbisichaa walii isaanii wajjin akkamitti akka walitti firoomanii fi akka wal qabatan ilaaluu danda'u qabna. Kutaan tokko kutaa biraa wajjin yaadni tokko yaada biraa wajjin akkamitti wal qabate akkamitti walitti firoomee akkamitti wal ijaare akkamitti wal utube kanallee ilaaluu qabna adeemsa hiikuu keenyaa keessatti jechuudha. Kutaawwan dubbisichaa tokko tokkos kutaa macaafa qulqulluu gara biraa wajjin akkamitti akka walitti firooman gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Kutaan macaafa qulqulluu tokko dubbisni tokko kutaa biraa wajjin akkamitti walitti firoome akkamitti wal qabate yaaduma as keessatti argitan kutaa tokko keessatti argitan kutaa biraatti argachuu dandeessu. Xiqqoo wal fakkaatee xiqqoo gargar ta'ee mul'achuu danda'a akkamitti akka wal fakkaate akkamitti akka walitti firoome akkamitti akka wal qabate kanallee ilaaluu fi baruu danda'u qabna jechuudha. Ergaa dubbisichaa gaafachuu warri dubbisan akkamitti hubachuu akka barbaadan ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Dubbisni sun warri dubbifatan warreen jalqabaa sun akkamitti hubachuu akka danda'an bifa kamiin akka hubatan ergaa sana bifa kamiin akka dubbatan yeroo tokko bifa conversationitiin kan kaa'ame jechuudha waliin haasatiin akkamitti yaada kan wal jijjiiran akkamitti ergaa sana fudhatan dubbifatan isa jedhullee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Akka isaan yeroo sana hubataniin hubannee har'ammoo jireenya keenya har'aatti akka nuti finnu jechuudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u warra dubbisan irraa deebii akkamii akka barbaadu gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Warreen barreeffamni sun barreeffameef ergaan sun barreeffameef warra ergaa sana dubbisaniif irraa deebii akkamii yaada akkamii kutaan sun akka barbaadu baay'een hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni shanaffaan dubbisichi mata duree godhee waa'ee maalii akka dubbatu bifa gabaabaa fi ifaa ta'een ibsuu danda'u qabna jechuudha. Dubbisichi sun mata duree godhee waa'ee maalii dubbata akka waliigalaatti waa'ee maalii irratti dubbata kana bifa gabaabaa fi bifa ifaa ta'een yaada bal'aa yoo dubbisne yaada bal'aa dubbisne keessaa mata duree baasuu danda'u qabna jechuudha. Yaada ijoo baay'ee yeroo lallabnu yookaan barumsa yeroo qopheessinu mata dureen barumsa keenya yookaan lallaba keenya yaada ijoo nuti dubbannu kan bakka bu'u jechuudha. Utubaadha jechuudha. Yaada bal'aa yoo qabaanne yaada bal'aa sanaaf guduunfaa kan qabu yaada bal'aa sana of jalatti ammachuu kan danda'u yaada ijoodha kan nuti mata duree godhannee keewwannu jechuudha. Macaafa kana keessa macaafa qulqulluus yeroo dubbifnu kutaa sana keessatti mata dureen jiru maal akka ta'e bifa ifaa fi bifa gabaabaa ta'een kaa'uu danda'u qabna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sana jalatti qabxiiwwan ijoo muraasa kan nuti qabnu. Qobaatti yeroo biraa akkamitti lallabni yookaan barumsi qophaa'asa jedhu isin barsiisa. Lallaba qopheessuudhaaf ulaagaan jiru maali? Bifa kamiin lallaba qopheessinas jedhu akkaataa qophii lallabaa fi barnootaa isiniifan kennaa jirratti baay'ee isiniif ibsuu nan danda'a jechuudha. Kana bareechinee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Yaada ijoo yookaan mata duree dhimmichaa akkamitti akka ibsuu fi bal'isee akka kaa'u agarsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Mata duree sana immoo mata duree kutaa sana keessatti arganne yaada ijoo sana akkamitti immoo bal'isee akka ibsi tokko tokkoon kaa'uu danda'uu qabna. Jalqaba irratti yaada ijoo kutaa sanaa baasuu qabna. Erga mata duree kutaa sanaa argachuu qabna. Erga arganne immoo mata duree sana yookaan yaada ijoo kana immoo akkamitti bal'isee kutaan sun ibseessa jedhu argachuu danda'uu qabna jechuudha. Isarrattidha kan nuti dubbannu jechuudha. Babal'isnee yeroo lallabnus ta'e yeroo barsiifnu yeroo jireenya keenyatti fudhannu jechuudha. Inni jaaffaan xumura irratti qabxii ijoo qabiyyee dubbisichaa
ibsuun guduunfuu danda'uu qabna jechuudha. Qabxiin ijoo qabiyyee dubbisichaa keessa jiru maal fa'i? Akkasitti qabxii ijoo kaasuudhaan guduunfuu danda'uu qabna jechuudha. Akka yaada dhuunfaa dubbisicha keessatti ibsamee fi raawwatametti kaa'uun barreessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkamitti akka yaada guduunfaa akka yaada dhuunfaadhaan kutaa sana keessatti bifa guduunfaatiin kaa'ametti yookaan ibsametti yookaan raawwatametti yaada waliigalaa kaa'uu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisa keessatti jechoonni ijoo hiikaa akkamii akka qaban hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisa keessatti jechoonni ijoon hiika akkamii akka qaban hubadhaa. Dubbisa keessaa jecha ijoo gatuun yookaan immoo hiika jecha ijoo hubachuu dhabuun akkuma ibidda boba'aa jiru ibidda giimii keessaa ibidda caalatti ibidda of keessaa qabu mukukkula cimaa keessaa luqqisanii gatuuti. Mukukkula ibidda of keessaa qabu ofirraa qabu isa giimii cimaa sana ibidda keessaa yoo luqqifte ibiddi sun hin dhaama. Akkuma kana macaafa qulqulluu yeroo dubbiftanii hiika jecha ijoo yoo dhabdan hiika jecha ijoo gattanii yoo bira dabarfattan kutaa dubbistan sana keessaa ergaa guddaa gattanii jechuudha. Kanaaf kanarratti baay'ee xiyyeeffachuu hiikaa jecha ijoo sanaa hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Jechoonni baay'een hiikaa tokko ol qabu. Jechoonni baay'een hiikaa tokko 2-3 sanaa ol qabaachuu danda'u. Jechoonni baay'een immoo kutaa macaafa qulqulluu sana keessa qofatti kan argaman barumsa hafuuraa tokko qofa kan qabanidha jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu dubbinu sana keessa qofatti kan argaman ergaa tokko qofa yookaan barumsa hafuuraa tokko qofa kan qabanidha jechuun tokko tokko immoo hiikaa 2-3 ol kan qaban ta'uu danda'u jechuudha. Sababa kanaaf jechoota dubbisa tokko keessatti argaman hiikaa qabaachuu danda'an keessaa hiikaa barreessan sun itti fayyadame yookaan barreessan sun itti fayyadamuu barbaade yookaan dubbachuu barbaade sana adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni tokko hiikaa baay'ee yoo qabaatan illee kutaa macaafa qulqulluu keessatti nuti fudhachuu kan qabnu hiikaa barreessan sun dabarsuu barbaadedha malee hiikaa jechoonni sun qaban hunda miti kan nuti fudhannu. 10 qabaachuu danda'a jechi tokko hiikaa 10 qabaachuu danda'a. Nuti garuu fudhachuu kan qabnu hiikaa barreessan sun fayyadamuu yookaan fudhachuu barbaade sanarratti xiyyeeffanneeti kan nuti fayyadamuu qabnu. Hiikaa jechootaa baruudhaaf qayyabachuun baay'ee barbaachisoodha. Hiikaa jechootaa baruudhaaf qayyabachuun baay'ee barbaachisoodha. Jechoota hifaa hin ta'in adda baasuun akkan armaan olitti isiniif kaase jechoonni hifaa hin ta'ani maal fa'i kana qobaatti adda baafannaa. Dubbisa kutaa biraa keessatti akkamitti hojii irra akka oolee ilaaluun hiikaa isaa sirrii bira ga'uun barbaachisaadha. Erga adda baafnee jechi kun kutaa macaafa qulqulluu biraa keessatti tuqameera. Yoo tuqame immoo bifa kamiitiin hiikaa argate hiikaa akkamiitu kutaa sana keessatti kaa'ameef jecha kanaaf isa jedhu bira ga'uun barbaachisaadha. Dubbisa qayyabataa jirru keessatti hiikaa laatu adda baasuu yookaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kutaan sun egaa iddoo biraatti illee hiikaa biraa yoo qabaate dubbisa nuti dubbisaa jirru keessatti immoo hiikaa akkamii akka qabu beekuu qabna. Kana baruufis guutummaan guututti kutaa sana dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Kutaa sana guutumaan guutti dubbisnee hiikaa kutaa sana keessatti qabaachuu danda'u baruudha jechuudha. Adeemsa dubbisaa keenya keessatti yaadni nuuf hin galle yoo jiraate yookaan yoo uumame dhimma wal fakkaatan yookaan yaadumti kun kutaa macaafa qulqulluu biraa keessatti maal akka barsiisu ilaaluu qayyabachuu danda'u qabna jechuudha. Adeemsa dubbisa keenya keessatti yaadni nuuf hin galle yoo jiraate yookaan yaadni nuuf hin galle yommuu uumamu dhimma wal fakkaatan yookaan yaadumti kuni kutaa macaafa qulqulluu biraa keessatti maal akka barsiisu maal akka jedhu ergaa maalii akka qabu qayyabachuudhaan kutaa macaafa qulqulluu dubbifnu wajjin walitti finnee walitti firoomsinee ergaa ta'e ergaa sirrii dabarsuu danda'uu qabna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Barumsa kutaa 8ffaa keessatti kutaa dubbisichaa hunda bu'uura fi seenicha sanas jiddu galeessa godhannee dubbisuu isa jedhu irratti using context and historical context kan nuti jennu itti fufnee kan barannu ta'a. Barnoota keenya kutaa 7ffaa kanuma irratti xumurdaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Akkuma kanaan dura gochaa turtan yaadannoo keessan baafadhaa. Akkasumas miimoorii keessanitti dabarfadhaati seeraan ol kaawwadhaa. Yaa Waaqayyo tolaaf gaarummaa keef arjummaa keef galanni siif haa ta'u. Barnoota kana jalqabnee hanga iddoo kanaatti sa'aatii kanaatti sadarkaa ammarra geenyerra akka geenyuuf waan nu gargaarteef hanga ammaatti waan nu gargaarteef maqaan kee ulfaatu. Barnoota kanaan obboloonni koo hubannaa guddaa argatanii ittiin jiraachuu akka danda'an ati isaan gargaari. Kana waan gootuuf eebbifame. Galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessi keessan Dendanaadha barri keessan haa eebbifamu.